Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii mastuu tuuftaatan hundi keessanuu kan biyya jirtanis kan biyya hambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo siniif haa baay'atu. Gaa waaqayyo jechuudha wayii jiru biyya ormaa akkasii isinii jedha nagaa jirtuu nagaa kooti galata rabbi namoonni baay'een jechuudha obboleewwan koo kan nuti biyya hambaa keessatti argamtanii yeroo baay'ee linkii gara keessatiin naaf ergitanii kootu nu bira taa'aa nu wajjiniin taphadhu akkas warinaan jettan jechuudha. Dhugaa maaliif namni tokko yoo wannu jedhee haala isaatiin gammachuudhaan jiraate nama bira dhufee taa'a. Sababa saniifiyyuu isin garuu linkuma naa ergitan malee maaliif afaan akkanaan isin bira ol dhufuu didee yookiin akka duraan isin waliin gammachuu ta'e haasa'uu didee rakkoo ko'unaaf yaana nan gaafanne jechuudha. Dhugaa yoo natti taqayyamtanillee jiraattan dhiifama naaf godhaa maaliif jaaladheetii miti jechuudha wanti isin bira ol dhufee taphachuu didee baay'ee tadassata ol dhufee isin waliin taphachuudhaaf isin waliin haasa'uudhaaf garuummoo akkanaan jedhee hin taane jechuudha. Garuummoo akkanaan jedhee hin taane ka maaliif akka abbaan jedhee hin ta'u akka waaqayyo jedhee malee sila ta'eefu kanumaafanii isiniin jechuu jaaladha. Odeon natti mufaattanillee jiraatan dhiifama naaf godhaa. Inni lammataa dammoo irra caalaa obboleettii koo Adaanuu fi Mulgeetaa jechuudha dhiifama naaf godhaa. Dhugaa yeroo baay'ee liinkii naaf ergitu isin gara keessatti ani garuummoo isin bira dhufee akka duraan ta'etti taphadhee akkas jechuu natti toluma didee bakka maaliif sitti toluu didee silaa jechuun keessanillee hin hafu maaliif wanti nani dassitaa ta'e isin waliin haasa'uu dideefillee taambilee irra hojjedhee gubbaarratti taambilee isinii kan jedha Yasuus Sillaasee. Maaliif yoo jettanii dhugaa waaqa ani maaliif balaa fuulli na tabalaasha'eef dhugaa namatti fuula kiyya agarsiifachuun iyyuu natti ulfaate jechuudha. Inkaan viidiyoodhaan bahee namoota baay'ee afoo taa'ee haasa'uu dhiisitoo asittuu iyyuu warra hojjetan jedhu birattuu baay'ee dhugaa waaqa maaliif natti yeroo baay'ee yeroo natti ulfaatetu jira jechuudha. Namni ka fuula malee hin bareedu sila ta'eefuu hundumti keessan iyyuu hin beektu. Sababa saniifiyyuu baay'een cannaqamaa ture. Ammoo mallee isaanuma garuu galata waaqayyoo durarra garuu homaa hin jedhu. Sababni isinitti dubbachuu didee isinirraa fagaadheef kanuma isiniin jechuufanii obboleewwan koo wanullee jedheewwan isinis qayyamsiisallee jiraadde dhiifama naaf godhaa. Samuuni jechuudha kun haala kanaan indaalle waa kana jechuudha takkana hin jiru ture jira fuula kiyya bamuluu isaa jechuudha. Garuma hundumtuuyyuu gaarummaadhaa fi galata waaqayyo waan hundumaafiyyuu galata waaqayyo waan hundumaafiyyuu viidiyoo kana arguun keessanii nafu sila ta'eefiyyuu yeroo baay'ee rakkina namni namaaf hin argu jechuudha. Maaliif kan dhukkubsatus abbaatu beekaa kan beela'us abbaatu beekaa yookiin kan rakkates abbaatu beeka malee namni namaaf hin beeku jechuudha. Ollaan akkam bultee beeka malee akkatti bulu abbaatu beeka jechuudha. Sababa saniifiyyuu dhiifama naaf godhaa. Yoon isin jalaa dubbachuu didee zimmi isiniin jedhee isinirraa fagaadhu kana isin jibba keessan qabaadhee fi humnaa ol dhugaa waaqayyo baay'ee tokkoon jaalala ana hin jenne keessa kote isiniif qaba. Garuummoo filafiitii namaa wayee taa'ee viidiyoo haasa'uun akkas jechuun baay'ee natti ulfaachaa ture. Garuummoo haga yoomita zimmi jedhaa haga yoomita tsatti jedhaa jedhee tanan indoom har'a cimee waan akkuma ta'e viidiyoo kana hojjedhe malee baay'ee sodaachaa ture jechuudha. Sababa saniifiyyuu kanaaf as kanarraa badee sirii jechuu barbaada. Namoonni baay'een viidiyoo hojjedhu galakkisii yuutuubii kee dadhabsiisa jirtaa maalii gochaa jirtaa jettanii obboleewwan koo gara keessatiin na bira dhaabbatanii jajjabeessaa turtanii waan biraatiif fi miti irra caalaa waliin viidiyoo hojjechuu dideef kana baqqalamin
natti ulfaate jechuudha dhugaa waaqa akkamitti nama afootaa fuula kanaan akkamitti nama laala akkas jedhee tanan jechuudha natti ulfaate dhiifama naaf godhaa dhugaa waaqa jechuudha nan hojjedha ammaan booda hagamu koo danda'a viidiyoo nan hojjedha siniin jechuu jaaladha garuu rakkina isaa haga ammaa ittiin beenne jechuudha rakkina fuula kooti haga ammaa ittiin beenne na gubaa na hoosisa jechuudha waan hundumaaf iyyuu ka jedheetu manani uumaa fudhadheetti ture garuu as ta'e ani waanuma isaatillee gira na gabba'eetuma jiraataniin jechuu jaaladha namni rakkina isaa ani garuu mana yaalaa deemu baay'ee nan dasnan jenne sila ta'eef iyyuu mana yaalaa hin deemne rakkoon koo akkanumatti bakka of fannoo jedhee malee mana yaalaatti hin deemne homaa soonneen itti godhe hin jiru waan hundumaaf guyyaa badee hin badeetuman obsa godhadhee itti dhiisaa ture isiniin jechuu jaaladha akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo isin wajjin haa ta'u jabaadhaa irra caalaa fuula ofii harka ofii ija ofii afaan ofii luka ofii naman qabin jechuudha yoo luka qabaatte bakka barbaadde ni geecha yoo ija qabaatte bakka barbaadde laaltee ni deemta yoo harka qabaatte waan barbaadde bola yoo harka qabaatte waan barbaadde hojjettee ni jiraatta yoo afaan qabaattes immoo waan barbaadde hojjettee ni jijjiiramta yoo dammoo waan barbaade yoo soo ta'e gaarummaaf jedhanii fudhachuudha siniin jechuu jaaladha akkasumas immoo haga viidiyoo biraatiin deebi'ee dhufutti turtii gaarii isiniif haa ta'u waaqayyo isin wajjin haa ta'u